amjal qabu. Qophii irra keessatti magaal Finfinneetti manneen abbaa hin qabne 20 olii targam. መሬት ወረራ ላይ ወደ 13 ሚሊዮን ካሬ ሜትር የሚሆኑ ወይም ደግሞ 1000 ወረር ለፋሴራን አላን ካሬ ሜትር ሚሊዮን 13 ዮካን ሄክታሪ 1,300 ሴራን አለቀበም ያርገኔር ወሊ ገልቴ ሞቱም ኦሮሚያፍ ሶማሊ ተዱራቲን አካሚናድ ቆራና ረት ከኑንዳይ ከሮራ ረት ከኑንዳይ ወልፈጡፊ ወላማንዳ ረት ከኑንዳይ ካን ሆገንሳ ቆፋቱን ዳንሞ ካን ሁመትን ከሰጥ ቆዶ ፈጣጡ ገዳን አርቦራ ገልምጉቶ ዳቡ ጅርት ገልምጉቶ ኩማን አባን ገዳ ጉቱ ኩዳኒ ሰዴቲ ዳባታ አዩን ጉቱ ሰዴቲ መካሊ ጉቱ አፉራፉር ዳባ መቃሉ ወነድ ገዳታን ኦዱ ቢራሌ ቀበዴ ዲያዳ አን አስሊ ገልገሎቲ ኑ ዲያዳ Dhaggeeffattootteen oduu jalqabaatiin bulchiinsi magaal Finfinnee komii weerar lafaafiif dabarsa manneen jireenyaa ilaalchisee bifa guutuun hubachuuf qorannoo Tuut Yuunivarsiitii Meetiroopooliitaan Finfinnee waliin hojjetu xumuruun bu'aa qorannoo isaa miidiyaaleef ibsa. Kantiibaan ittaantuun magaal Finfinnee Adanech Abeebee eegii barkum 1997 lafti kaaree meetirii miliyoon 13 ta'u seeraan weeraramamu qorannoon isaan birga'uu ibsiti. Magaal Finfinnee keessaa gamoowwan abbaa hin qabne jedhaniin 332 ta'an qorannoo kanaan argamuullee ibsan. Bu'aa qorannoo isaanii bakka afuriitti qooduun gabaasan. መሬት ወረራ ላይ ወደ 13 ሚሊዮን ካሬ ሜትር የሚሆኑ ወይም ደግሞ 1000 ወረር ለፋሴራን አላን ካሬ ሜትር ሚሊዮን 13 ዮካን ሄክታሪ 1,300 ሴራን አለቀበም ያርገኔር ቆራኖን ኩን ወረር ለፋ በር 1997 ሃንገ በር 2012 ተገገፈተሜ ቆረቴ ለፍቲ ኩን ኤኙ ያከቀበሜ አከሚን ያከቀበሜ ዮ ሴራን ቀበተን ቴስ ማሊፍ አከሄኒ ጃሬ ከራ ዳዳን ኢብሳርገቹፍ ዋምቸ ጎኔ ነምኒ ለፍቲ ካን ኮቲ ቃምኑ ጀዱ ሂን አርገምኔ ወረረ ከነረት ነሞትን ኡንፋን ህርማተኔሩ Qaamolee mootummaa waliin shiruun dallaalonni abbootiin qabeenyaa manneen amantaa fi kaanis weerara kanarratti hirmaachuu qorannoon kun ni agarsiisa. Mandaroonni 64 hunda'anii manneen 79 irratti ijaaramaniiru. Yeroodhaaf kun haajigu yookaan gara baankii lafaatti haa deebi'u murtee jedhurra hin geenye. ወረራው ላይ ግለሰቦች ተሳትፈዋል. ከመንግስት አካላት ጋራ ግንኙነት ያላቸው ወይም ደግሞ በመመሳጠር ለማፋ መጋላ ከኛ ከሰቲ ገመወን አባ hin qaban jedhaman adda bahan 332 ገመወን ኩለፈ ካሬ ሜትር 200 fi 229 irratti kan ijaaraman kanneen keessa kan xumuraman 58 gariin ijaarsi isaanii kan addaanchites jiru ገመወን kunnin kan kootu qaamni jedhu waan hin dhiyaanneef kan abbaa hin qabne jenneerraani ወደ ማለት አልሄድንም አጠቃላይ ባለቤት አልባ ናቸው ተብሎ በከተማችን የተለዩ የህንጻ ቁጥር 332 ህንጻዎች ናቸው ማለት ነው ሰደፋ መኔን ወሊን ጅረኛ ያላለተ ጨራ መኔን ጅረኛ ኩደ ሰደፋ ደበርፈመን ኡሱሂን አመቲ መኔን ጅረኛ ኢጃረመኒ ደበርፈመን ሚሶማ መኔኒ ከን ገልማሃኒ 1,177 ተው ቆረኖ ኬኛን 1,173 ቆፍ አርገቹ ደንደኝ ከነን ኬሳ መኔን 32 ta'an fayyadamtoota harka galanis akkamiin akka dabarfameef ragaan agarsiisu hin jiru ጨራም በሄፊ akka dabarfameef ragaan baankiis kan misooma mannenis gaazexaa irratti sin argamne 15,891 kan ta'an ammoo ragaa homaa hin qaban seeraan ala kan qabamanii jenneerra 4,530 kan ta'an ammoo yeroo dheeraaf cufaa ta'uu isaanii qorannoon kun ni agarsiisa 850 ammoo jalqabumarraa banamanii hin beekani eenyuufuu dabarfamanii hin kennamne kan biroon 4,000 ta'an ammoo addatti namni cabsee kan itti galeedha afraffaan manneen mootummaa ilaallata manneen gandaa 100 fi 13 fi 576 jiran keessaa argannoo keenyaan 7,723 waliigaltee fi ragaa malee namoonni keessa jiraachaa jiru 1,164 kan ta'an ammoo namoota osoo kondominiyeemiin bahee fi jiru osoo mana qabanii mana hiyyeeyyiif kennamuu qabu kana keessa akka jiraatan agarsiisa መዋል ባለበት ቤቶች ውስጥ እንደሚኖሩ ያሳያል Bu'aa qorannoo isaanii waan argatan kanaan dabalataan tarkaanfiiwwan sirreeffamaa rakkoo kan furuuf fudhatan ilaalchisee Adanech akkan jetti. ከጥናቶቹ ተነስተን የምንወስዳቸው እርምጃ አንዱ ቆረኖ ከነራ ከውን ተርካንፊ ፍደኑ እኒ ድራን ለፈረት ተርካንፊ ፍደቹለ ሰነጎኔር ከነፉ ገሩ ለፍቲ ሃንጊኩን የሮ ወሬረሙ ሆገኖኒ ሰድርካን ጅረን ጋፈተምኒ ከን ከነሜፍ ማሉ ጀቻቱረን ከንጀዱ ዴቢ አርገቹ ዋን ቀምኑፍ ቡአ ቆረኖ ከና ፖሊሲ ፊ አባለንጋ ወሊገላፍ ጋፈተሙማን አከጅራቱ ደበርሲኔ ከነራ ገመከኛን ተርካንፊ ቡልቺንሳ ፍደቹን ለፈ ባንኪ ለፋት ዴቢስኔር ለማፋ ኡመተ ፈየደማ ጎቹዳ ቡአ ቆረኖ ከና ቡኡረ ጎደቹን በረኩ 997
torbarraa eegalee galmaahanii manneen jireenyaa warri eeggatan osoo abdiin kutatiin qusachaa kan jiran jiru. Manneen kana warri seeraan alaan qabatan gadhiisanii warri karaa seeraan eeggatan akka fudhatan manneen amma ijaaramaa jiran waliin makuun carraa baasnee dabarsuu fi qabna jennee kaabinee keenya murteessineerra. ይገባል የሚል ውሳኔ በካቢኔያችን አስተላልፈናል። weerarri saamichi lafaa hammaatan kuniin rakkoo nageenyaaf tasgabbii dhabuu siyaasaa yeroo garagaraatti biyya muddatu sababeeffachuun itti raawwatee jedhan. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isin beeksifna. Jalqabaan Kib Gondar Aanaa Andabeet magaalaa Jaarragaddoo keessatti walitti bu'insi jiraatonni dhimma amantaa hordoftoota Kiristaanaa fi Islaamaa jidduutti dhalate jedhaniin namni tokko du'uu fi manneen daldalaa dhiyeenya masjid magaalicha tokkotti argaman balaa ibiddaan miidhamuuf saamamuu jiraatonni BBC'tti himan. Tartiibtaa'ii deemsi filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan dhaabbileen siyaasaa 45 ta'an mallattoo filannootti dorgoman dhiyeessu boordiin filannoo Itoophiyaa beeksise. Dhaabbileen siyaasaa 6 sababa garagaraan mallattoo dhiyeessan akka jijjiiran gaafataman. Akka tartiiba yeroo boordichi baaseen guyyaan dhumaa mallattoo itti galfamuu xumurama. Suudaan kibbaa lakkoofsa yeroo duriitti fayyadamtisaa tokkoon duubatti deebisuu murteessite. Suudaan kibbaa zoonii isaatii biyyaatiin itti gargaaramtu jijjiiruuf murteessuun erga dhagaameen booda jiraatonni magaalaa Juubaa miira wal makaan ibsaa jiru. Morokkoon Masrii taantee biyyi lammaffaa Afrikaa keessatti tallaalii koronaavaayirasii uummata tallaaluu eegalti taate. Biyyaatiin tallaalii Oxford doozii miliyoona 2 argatteen jalqabaan ogeeyyii fayyaa tallaaluu jirti. Ministeerri muummee Xaaliyaanaa Giuseppe Conten sababa qeequmsaa koronaavaayirasii hojii gadhiise. Conten karaa hamaan weerar koronaavaayirasii kan 85 biyya isaatti jeeslaalee jedhan akka paartii biraatti daramee barcumaa deebi'uu hin beekamne. Bulchiinsi Joo Baayiden karoora suura aktiivistii garbummaa diduun beekamtu Harriet Tubman dola 20 irkaa'uun itti fufnaa jedhe. Maallaqii suura Harriet qabu waggaa dabree baa'uun ture. Garuu Donald Trump didee jedhan. Ministeerri maallaqa US suura isii ka pireezidantii durii Andrew Jackson bakka bu'aa jedhe. Qonnaan bultootii Indiyaa 1000 hiriira baatee poolisii humnaan man seenaa Red Fort duudde. Hiriiraan kun ka guyyaa Riippaabilikii Indiyaatiin walgalee hokkar kaasee lubbuu nam tokko baase. Qonnaan bultootii Indiyaa eegii sadaasa waggaa dabree akkanum hiriira bahuu jirti. Rakkoolee misoomaaf nageenyaa godinaalee 12 fi aanaalee 48 naannawaan daangaa Oromoo Somaaliitti argaman furuu fi mootummaan lamaan kalee waliigaltee mallatteessan. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimaalis Abdiisaa fi pireezidantiin ittaanaa mootummaa naannoo Somaaliyaa Mustaafa Muhammed magaalaa Finfinneetti waliigaltee waggoota 5 hojjechiisan kan mallatteessan. Naannoo Oromiyaa fi Soomaalii 1 kiiloomeetira hedduu wal daangeessaniif yeroo baay'ee wal dhabdeen uumamte. Hoogganaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Gitaachoo Bulchaa qabiyyeen waliigaltee tana maanii jedhe gaafadhe. Qabiyyeen waliigaltee tanaa tokkoffaan nageenya waliin irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee kan gaggeeffame. Lammaffaan immoo misooma waliinii daangaa waliinii irratti gaggeeffamu irratti ofiin of bulchuun dhimma ofii irratti ofiin murteeffachuun akka jirutti ta'ee dhimmoota waliiniitti irratti waliin hojjechuu danda'an irratti immoo waliin misoomsuun akka danda'amu irratti waliigalteen kan gaggeeffame jechuudha. Waliigalteen tun waggaa 5 qofaa jedhan achiin booda maal ta'a jettanii yaaddan? Waggaa 5 jechuun karoorri tokko yeroo qophaa'u yeroo murtaa'e qabaachuu irra jiraata yeroo giddu galeessaa qabaa yeroo dheeraa kan qabu jiraachuu danda'a. Waliigalteen misoomaaf nageenyaa uummata Somaalee fi Oromoo kan yeroo tokko waliigalamee waggootaan daangeffamee taa'u miti. Karoorichi yeroo qophaa'u garuu dhimma yeroo irratti hojjechuu barbaadamu iskeejulii kaa'uudhaaf kan taa'e malee walitti dhufeenya uummata kanaa nageenya uummata kanaa irratti kan hojjetamu ammoo waggaa 5 qofa jechuudhaaf miti. Kun yeroo duraati miti ka waliigalteen akkana taate kun akkamiin adda? Waliigalteen kanaan dura ture tokkoffaa waliigaltee keessoodhaan hooggansi sadarkaadhaan jiru irratti waliigalee uummata irratti waliigalchee wal hubannoo guutuutiin deemame hin turre fedhiin waliin misoomuu waliin nageenya eeggachuu mootummaan akka biyyaatti ture yookaan mootummaan federaalaa naannoo sana keessatti mootummaa dabalataa adda wayii irraa bakka bu'eetu naannoo sanatti kan hojjetu yoo inni fedhe kan hojjetamu yoo inni hin feene kan hin hojjetamne aanga'ootiin gidduseentummaa qaban sadarkaa federaalaa irraati qooda keessatti fudhachaa turani. Kan ammaa kun gidduseentummaa federaalaatiin kan hojjetamu osoo hin taane
Uummatootiin kun lamaan yookaan mootummoonni naannolee kana lamaanii walii galanii walii isaaniitiin kan hojjetan ta'ee mootummaan federaalaa waan irratti deeggarsa barbaadan kan deeggaru malee inni gidduu seenee kan ajajuuf kan kallattii laatu akka kanaaf kan yeroo darbeerra baay'ee garaagartummaa guddaadha kan qabu qorannaa irratti kan hundaa'e karoora irratti kan hundaa'e wal fedhuu fi wal amantaa irratti kan hundaa'e kan hooggansaa qofaatu hin taane immoo kan uummatnis keessatti qooda fudhatu ugaazonni Sumaalee fi abbootiin gadaa Oromoo kan isaan qooda keessatti fudhatan dargaggoon qaamoleen hawaasa garaagaraa kan keessatti qooda fudhatanidha jechuudha. Sirni kun kanaaf kan durarraa baay'ee adda. Mee faayidaan waliigaltee tanaa maal jettanii yaaddan uummataaf? Akkuma beekamu uummanni kun uummata waliin tureedha, uummata waliin jiraateedha, uummata rakkoo biyya kanaa waliin qooddateedha jennee samannaa. Kanaaf rakkoo waliin qooddate kana keessaa bahuudhaaf immoo waliin tumsuun baay'ee barbaachisaadha. Kana tokkoon faayidaa guddaan inni qabu nageenya irratti faayidaa guddaa qaba. Nageenya naannoo kana gidduutti humnoonni fedhii siyaasa garaagaraa qaban gidduu seenanii walitti buusanii ajjeechaa hin malle qabeenya barbadeessuu hin malleef buqqaatii hin malle geggeessaa turan carraa uummata kana gidduu seenaniitti walitti buusanii argatanii kanaaf faayidaa guddaa qaba. Karaa biraatiin immoo uummanni daangaa kanarra jiran rakkoon isaanii wal fakkaata. Horsiisee bultoonni daangaa waliirra jiran kun rakkoo waliin isaanii waliin tumsan malee hiikuun hin danda'amu. Rakkoon bishaanii jira, rakkoon margaa jira, rakkoon bu'uuraalee misoomaa uummata kana gidduutti faayidaa uummata kanaatiif ooluu danda'anii jiru. Isaan kana mootummoonni lamaan uummata waliin jiraatan kanaaf waliin qindaa'anii hojjechuu danda'an, daandii waliin hojjechuu danda'u, daandii naannoo sana jiru, bishaan dhugaatii naannoo sanatti waliin hojjechuu danda'u kan namaas kan beelledaati. Kanaaf faayidaan dinagdee, faayidaa hawaasummaa, faayidaa nageenyaa guddaadha kan inni qabu jenneetu kan eegnu. Galatoom. Dhaggeeffattoonni oduutiin xumuraan godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Bargudaatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa kawaajjiraalee gifti durii Zinaash Xayaachoo birrii miliyoona 20 ijaaramee eebbifame. Gifti dureen tun pireezidaantii Oromiyaa obbo Shimalee Sabdiisaa waliin dhufte godina Booranaa magaalaa Yabaloo dabartee ijaarsa galma abbaa gadaa dhakaa bu'uuraa kaa'uun ijaarsa jalqabsiisan. Abbaan gadaa Booranaa Kura Jaarsoo galmi kun kan walgahii faayii Booranaa keessatti agarsiisanii jedha. Galmi dhakaa bu'uuraa kaa'uun galma abbaa gadaa kaama mootummaan ijaaru magaalaa Yabaloo iddoo kophii Qurra jedhamtuutti dhakaa bu'uuraa kaa'an. Galmi kun galma abbootii gadaatiif ijaaramu akkumaan abbootiin gadaa walgahii itti gaggeessuu dandeessu iddoo waan aadaa Booranaa itti mul'isan muuziyeemii illee achumtee jirtu waan baay'ee of keessaa qaba. Galma abbootii gadaa jechuudha. Gadaan Arbooraa galma guutoo dhaabuuf jiltorbaan tokko arda jilaa aanaa areeroo godaanaa turte. Galmi guutoo kun maali jedhee abbaa gadaa Kura Jaarsoo gaafadhe. Galma guutoo kana aanaa areeroo keessa arda jilaa guutootti gandi guutoo keessa dhaabneessu arda jilaa guutootti kophii guutuu jedhanii gogeessi sananuu arda jilaa kanaatti guutuudha. Galmi gadoom dhaabanii galma baay'ee jira. Galmi har'aa kun galma guutuu jedhanii galma guutuu hawwanni addis godha. Guyyaa galma kana galma guutuu maqaanuu galma guutuu wanni jedhanii fi guyyaa gogeessi Booranaa lubii gooroo jirtuun cufti guutuu mataa aadaatee guutuu dhaasadhaa jechuudha. Abbaan gadaa guutuu 18 dhabata, hayyuun guutuu 8, makkalii guutuu 4 dhabata. Maqaalli wanni adda godhatan. Galma namni dhaabuun amma qubanni argaa jirra. Gadaan sadeenuu hin dhaabdi. Hawwatuuf koomituun immoo goomolee aanaa goomolee keessa argaa jira haasummaa jiranii. Jarilleen galma dhibaayyuu humna keessa jiranii dhibaayyuu ba'aa jiranii garullee yoo kan keessa ba'an galma guutuu dhaabanii. Oduu dabalataan gamtaan Afrikaa Keenyaaf Soomaaliyaan wal dhabdaangaa irratti mariin akka furan gaafate. Muusaa Faakiin karaa Tiwiitariin kan barreesse waan jedhee Keenyaaf Soomaaliyaan wal dhageettiin isaanii gara daangaatti tasgabbii biyyaatiif jirti jedhe. Keenyaaf Soomaaliyaan eegii wal dhadhabdee bubbultee jirti. Dhaggeeffattoonni sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa. Qopheessa sagantaa kanaa Galaana Balaay gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan asli galgalooti yoo waaqi jedhe borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa heebbulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bula.